Kanaafuu amma ka'ee Hacaaluu wajjiniin jechuudha. Namni biraa na bira hin jiru. Maaliif amma yoo wanni nama deemuu barbaade manni beektanii siistariin dhuftee waan kana naa gartee maazariitti na himte maazariin baay'ee natti gadditi. Baay'ee garaa ishee natti gadda waan ta'eef maazariitti gaddisiisuu hin barbaanne jechuudha. Deemee tooni akkuma kana dura sobetti yaa fakkaatuudhaaf waan jiru waan tokko fideen dhufaa maal akka ta'e wajjumaan laalla jechuudha. Innaa bicha sa'aatii kam keessatti jireenya keessan keessatti fayyaa gadadhaa. Wanti waa hunda caalu fayyaa ta'uudha jechuudha. Sa'aatii kanatti jechuudha. Jira miti akkan baay'ee cannaqamutti akkan baay'ee ofitti gaddee akkan baay'ee ofitti boo'utti yeroo baay'ee yommuu kittibaanni ga'ee gaafa mana yaalaa dhaquu jechuudha. Baay'uma tokkoon nan saqaqa maal naan jedhaa. Bakka hanqina waan tokko natti himaan siqaqa bakka beektanii malee waan kan. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma argaa jirtanii deebi'ee dhufee jira. Achitti isinii waraaba jedhee naaf hin mijanne isiniif waraabuun jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa kana wanti nani bibbitee dhufeen isiniin jedha. Inni kun garbuu fattagamaadha jechuudha. Dheedhii kan hin ammafaminiidha. Inni sun immoo xiqqoo ishee ammafamaadha. Kun immoo tuyyuu qabadiidha akkuma argaa jirtanii. Kun immoo boqqolloo fattagamaa jechuudha. Boqqolloo fattagamee qulqullatee jiru jechuudha. Kun immoo xaafii diimtuu akkuma argaa jirtan ishee kanatti hin dabalaafanii. Kanaaf kana walitti jechuudha. Egaa kana fakkaata walumaa galatti jira miti gizee tokko jechuudha. Wanti hunda keessattuu kana maaliif isin agarsiise beektanii isin agarsiisuu hin qabu ture garuu. Egaa kana fakkaataa gabaabumatti xiqqoodhaanis ta'u isin agarsiisee jira. Maaliif jennaani achitti isiniif waraaba jennaan naaf hin jenne dasnan jenne jechuudha. Gizee tokko jira miti waanuma xiqqootu keessan jechuudha. Akka garaan keessan isin boroo isin taasisa. Sanarrammoo waanuma hunduma isaa jira miti keessatti gad dhiqibsitanii kaatanii jechuudha. Waan hunda gochuu qabdan jechuudha. Kanatti achitti waraabne dhufee asitti isinii waraabe jechuudha. Kuniyyuu gahaadha magahuun olitti maaliif jennaan waan fayyaadha. Nagaan hiikamuudha. Kasaniin achi wanti ta'e hundi isaatu sana booda fayyaan hoo jiraate guyyaan irraa kun isin darbaa. Guyyaan biraa hin dhufaa. Maaliif qoramtanis mudannoowwan adda addaa isin mudatus akka qoramta sanitti laftanii mudannoowwan irraa kunis tarii boru deebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo isin ga'aa isin jedha jechuudha. Kanaaf kana hunda isaa isiniif waraabu ture. Maaliif sobee waan ani ta'e isin jechuuf yeroo baay'ee jechuudha of sobuun keenya maalirraan akka nama ga'u jechuudha. Of sobna jira miti waan hundumayyuu dhugaan nuti isin jedha nuti ijoolleen shamarranii garaan keenya keessa jechuudha baay'uma bal'aadha. Maaliif Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana keessanii nuti nagaa guutuurraa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha deebi'ee dhufee jira. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo irratti baay'een keessan na eebbisaa turtanii galata guddaa na biraa qabdanii irra caalatti inni nani barbaadus waan kana baay'isee tooniyyuu jechuudha. Maaliif namni garaarraa nama eebbisu waa hedduu keessatti nama gargaara waan ta'eef jechuudha. Maaliifan deebi'ee dhufee har'aan isiniin jedha tokkoffaa isin galateeffachuuf lammaffaa mootiyyuu mudannoo wayii tokko isinitti haasa'uufananii mudannoo sunis maalidha waanuma guyyaa har'aa na mudateedha. Kanaaf koomentii tokko immoo dhiifama naa godhaatii gizee koomentii baay'ee garaa nama balleessu gizeen argee nan dallasaanii beektanii namni sanus koomentii sana ilaalee sanarratti akka yaada biraa hin kennine sanarratti akka waan dabalata jechuun biraa akka hin dabalamne nan dallata jechuudha. Yeroo baay'ee koomentii dileetiin godha. Yoonan koomentii xiqqoo garaa natti hin tolle jira miti koomentii natti hin tolle yoon argee riimoof hin godha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal isin jechuuf dhufee har'a jechuudha. Maaliin mudannoo maaliif isin jechuuf fananii yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif isin jedha jireenya keessan keessatti akka gaariitti qofa jiraachuun tokkos baay'ee tokko miidhaa qaba. Maaliif rakkattanii yoo rakkoo cimaa tokko kan rakkoo addaa isteeppii addaa tokko keessan dabarree jireenyumtuu jireenya namatti hin fakkaattu waan ta'eef jechuudha. Har'aan kana osuma ganama yaada akka chaansii silkii haasa'u jechuudha.
duraan kan walii gallee xiqqootu ganaa guyyaa 22 fa'aa 20 fa'aa dhuftu jennee kaane siistariin jechuudha. Kaza maazariin gedduma kanatti yaada ishee jijjiirtee lakka inni Isaayyaasitti taasise sababa Isaayyaasiin itti taasise fa'aa dhuftu naan jetti gedduma kanaa jechuudha. Inna ishee immoo wanti sobee waan baay'ee jira waan ta'eef jechuudha. Inna mudannoo maaliiti jechuun keessan oolu maazarii waa baay'ee waan sobeef jechuudha. Namni kamiyyuu hin beektan ka sa'aatii kanatti jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu haadhi keessan waan kana isiniif hin godhuun jettu amma dandeetti isheetitti sa'aatii akkanaa kana isatiyyoo dhukkubsattaniitu jiraattan kana siin godha kana jetti. Angaruu qaatama isheen na gaafattee nan dhowwee jechuudha. Maaliif sababan dhowweefan qaba sana maaf dhowwitee maazarii kee irratti kan caalu hin jiru jechuu dandeessan baay'een keessanii. Gizee tokko immoo rakkoo keenya qofa hubachuu osoo hin taane rakkoo maatii keenyattis dadhabbii haadha keenyattis hubachuun dirqama jechuudha. Sa'aatii kanatti waa'ee nyaataa dahee maala nyaadhaa osoo hin taane ani nagaan hiikamuu qofa waan inni barbaadu jechuudha. Maaliif sana waaqayyo waan isin maggabe yookaan immoo waaqayyo waan fidee isiniif kaa'ee nyaattu waan ta'eef jechuudha. Inna maazarii kan koo nan dhowwee jechuudha. Gaafii akkasii na gaafattee turte angaruu nan dhowwee. Hojjedhee jira niqaatan bitee minaa jedheen dhowwee jechuudha. Inna isheenis akkasanatti beekti bakka eegaa wanta bittee ta'eetii bakka rakkoon qabu ani immoo yeroo garuma hundaatti yeroo biraa yeroo si gargaaru si gaafachuu dhufuun waanuma ta'e qabbee dhufa jedhanii achumaan dhiisan jechuudha. Amma yoo siistariin gedduu kanatti dhufte ani sobni koo ifa ba'aa jechuudha. Maaliif hin sobu waan tokko iyyuu hin hojjenne ani maazarii waanan hubadhee tanan akka isheen hin dadhabne sababii waanan barbaade sa'aatii sanatti jechuudha. Kanaaf baay'een keessan maaliif jechuu dandeessan jechuudha. Maaliif dhowwite maazarii jechuun keessan hin oolu sababaan dhowweefan qaba yeroo sanatti jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleewwan kiyyaa amma siistariin gedduu kanaa dhuftu jettee jirte jechuudha. Waan sana tasumayyuu yaanne jechuudha. Yeroon isin jedhu nam tokko namni da'umsaaf deemu lafa jala waa hedduu qopheessee waa hedduu walitti funaanee dhimma ittiin qabaanne sana jechuudha. Maaliif yoo namatti tolee fuula dhiqatu immoo maal dhiqatu jedha Oromoon gaafa mammaaku mee sirreessaa bakka kanatti yoon dogoggore dhiifama isiniin jechaati. Kanaaf iyyuu namni kamiyyuu immoo chaalenjii akkamii keessa akkan jiru hundi keessanuu nu hubattan jechuudha. Sa'aatii kanatti tokkoffaa fayyaa koo jiraachuu lammaffaa immoo tuyyuu nagaan hiikamuu hawwuu malanii kanan godhaa sanan qopheessaa kana dhimma ittiin qabu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha maal akka barattaniif jireenya keessan keessatti wanti hundumti isaayyuu akkasii yaaddan isiniif hin ta'u. Garuu akka fedha rabbii ta'ee waan hunda isin mudate sana chaalenjii san keessayyuu lubbuun darbuu waa guddaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoolleen tokko immoo ijoolleen keessan na gaafattan isin jirtan ijoolleen baay'ee isin sobee amma kun asirratti maaf nu sobde jechuun keessan immoo noolu jechuudha. Ijoollee akka nama 4 waan ta'e na gaafattanii jirtu anis isin beeka isin nan beektu jechuudha. WhatsApp irra warri na gaafattanii warri wajjin baay'ee walitti hiiqinuu jechuudha. Isin sobeera isin sammaa asirratti maaf nu sobde jechuun keessan hin oolu. Sa'aatii kanatti sababii nama cannaquu hin barbaanne fi tokkoffaa isinitti meera jireenya koo keessatti wantoota akkanaa kana kan baay'inuma tokko waan hin sodaadhuuf immoo wanti sodaattan immoo waan tokko osoo isin hin mudatee hin darbu waan ta'eef na mudateera. Chaalenjii isatti duraa darbeeyyuu miti isa asittiyyuu kan sassan caalu bakka baay'euma kan obsesiif fixachiisu kan abdii isin kutachiisu jechuudha. Na mudatus maal gochuun qabeettan si'a keessuma kootti hammam yoo miidhameyyuu biyaansi guyyaa 3 guyyaa 4 takataata jechuudha. Dhugaan isin jedha gisee dhokadhee walitti fufee turtii guyyaa 3 guyyaa 4 abboo'ee dabarfadhu jira jechuudha. Kanaafi namittus baasee himachuu hin barbaadu. Kanattan keessa koo of kadhee ofirra dabarsee isin jechuu barbaadetanii. Kanaaf jireenya akkasii yaaddan gaafa isiniif ta'uu diddu maal gochuu qabdanii. Inni har'aa kuni akkuma ta'etti ta'eetoni boruu keessaniif mooyyuu jechuudha abdii godhachuu qabdan. Akka kufne kanatti naaf nu taari ka'uu dandeenya laata jettanii keessanitti abdii horuu dandeessan. Walumaa galatti wanti nuti yaadnu baay'eedha. Jireenya jennee jireenya nu eegallu kunis faallaa sanitti garagaruu dandeessi. Maaliif isinii jennaani namni gaafa alaalaa isin laalu ala keessan yookaan immoo fakkii keessan alaalaala malee keessan maaltu akka jiru keessa keessanitti akkamitti akka jiraattan sinii ta'e moo siniif hin taane walii galtanii moo osoo waliin galiin waa baay'ee jira sana dhiisaa.
San amma isinii danda'ametti ofuma keessoo keessanitti nam sadaffaa osoo hin galchin sirreessuu yaalaa. Sadaffaas yoo isinii gamtee jettees murtoo jalqaba fudhattanitti seentan san ofii keessanii murteeffachuuf karoora baafadhaa malee nam sadaffaa galchuun baay'ee ulfaata. Kana isiniin jedhu dubartii taatanii isiniif gala wanti hundumtuu jechuudha. Maaliif isinii galuu dide jedhees isinitti hin himuu jechuudha. Kanaafirraa chaalenjii kana maal akka irraa barattaniif yookaan mudannoo kana wanni isin jedhee gadduu kanatti yaaduma isaayyuu hin qabu jechuudha. Aan dhaqee sirreessuufis jira miti bicha waan fe'eeyyuu osoo ta'ee waan xiqqoo jechuudha. Yeroo isin jedhu saantimoo waan xiqqoo farkaan dhabuu hin fedhu sa'aatii kamitti. Maaliif wanti hundumti isaatti jechuudha. Ammuma kana kaatanii mana yaalaa ugaasii dhukkuba yoo deemta waa baay'ee jira waan ta'eef jechuudha. Innaa obboleewwan kiyyaa amma maal isin jechuu fananii waan xiqqoo waanan dhoksee akkumatti jechuudha. Jira miti baay'ee fagoo sanatti hin fakkaatina. Wanti akka sana gaafa fagoo jiru gaafa hojjennu sana jechuudha. Waan namni kennaadhaaf yookaan mootuyyuu saamunaa yookaan qibaatiin bitadhu jedhee isin kennuu danda'udha jechuudha. Wanti suni baay'atee jechuudha. Garuu immoo dirqama wanti sun maaliif keessa namuu hin beeku. Isa asitti akkamitti akka jiru waan tokko namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma ka'ee Hacaaluu wajjiniin jechuudha. Namni biraa na bira hin jiru. Maaliif amma yoo wanni nama deemuu barbaade manni beektanii siistariin dhuftee waan kana naa agartee maazariitti na himte maazariin baay'ee natti gadditi. Baay'ee garaa ishee natti gadda waan ta'eef maazariitti gaddisiisuu hin barbaanne jechuudha. Deemee tooni akkuma kana dura sobetti yaa fakkaatuudhaaf waan jiru waan tokko fideen dhufaa maal akka ta'e wajjumaan laallaa jechuudha. Innaa bicha sa'aatii kam keessatti jireenya keessan keessatti fayyaa gadadhaa. Wanti waa hunda caalu fayyaa ta'uudha jechuudha. Sa'aatii kanatti jechuudha. Jira miti akkan baay'ee cannaqamutti akkan baay'ee ofitti gaddee akkan baay'ee ofitti bo'utti yeroo baay'ee yommuu kittibaanni ga'ee gaafa mana yaalaa dhaquu jechuudha. Baay'uma tokkoon nan saqaqa maal naan jedhaa. Bakka hanqina waan tokko natti maal siqaqa bakka beektanii. Malee waan kaan keessa godhan gaddisiisu jechuudha. Garuu gizee naqeetti waaqayyoof galannaa ta'u waaqayyoon doktoriin haaluma bareedarra jirta baay'ee gaariidha. Nyaata jedhee waan na jajjabeessuuf bakka sadii alatti waan tokko natti nagaamu jechuudha. Innaa obboleewwan kiyya warri keessan isin sobes dhiifaman isin jedha. Maaliif nama dhiphisuu waan hin barbaanneef. Bakka walumaa galatti nama dhiphisuu hin barbaanne jireenya koo keessatti jechuudha. Tibba darbee yoo agartanii jirtu humna kooti ol waan ta'e waan namaa waan ta'eef amma san bahee dubbadhe haa ta'u malee immoo amma kanatti bakka waan jiru qurxii itti mee isheenis qurxiidhaan eeggataa jirti waan ta'eef maaliif biyyaansi hamma kanaan gargar ba'utti jedhee waanan baay'isee ishee sossobee jechuudha. Innaa obboleewwan kiyyaa maaliif isin jechuu barbaade sana ni beektaa? Beektu gizee kam keessattiyyuu gaaris ta'u yaraa waaqayyoon galateeffadha. Gadditanis gammaddanis waaqayyoon galateeffadha. Immootu bakka jira miti lafuma waan tokko si mudattanii abdiin kutatina boruu keessaniif dafaatiif gara fuulduraatti jirami hin darba jedha keessa amansiisa. Innaa akkanan isin jedha obboleewwan kiyyaa waan akkasii ture amman deemnaa mana of codhanne waanuma xiqqoo waan salphaa deemnee tooniyyuu jechuudha. Akka siistariin dhuftee waan sana argitee maazariin natti hin gaddineef jechuudha. Baay'ee tokko natti gadditi na dhowwee ofii qofan dhowwee waan ta'eef jechuudha. Innaa deemnee mana of cotii waan ta'e tokko jechuudha. Amma faffagaadhee baay'ees deemu baay'ee deemaan jiru. Maaliif faffagaadhee deemuu xiqqoo ishee baay'ee natti ulfaate humnaa ol jechuudha. Faarattis xumurarra ga'ee miti waan torbeen lakkaawwamuun man qaba. Garuu immoo in ulfaata jechuudha. Kanaaf Hacaaluu wajjin deemnaa mana of codhannee yoo waraabuun nuti tole waraabna yoo waraabuun nuti tole immoo gisuma deebinee waraabnee isiniif keenya maal akka ta'een isiniin jedhaa kana fakkaataa nagaan naaf tura. Egaa kana fakkaataa gabaabumatti xiqqoodhaanis ta'uu isin agarsiisee jira. Maaliif jennaani achitti isiniif waraaba jennaa naaf hin jenne jas nan jenne jechuudha. Gizee tokko jira miti waanuma xiqqishuu waanuma xiqqootitu
keessan jechuudha. Akka garaan keessan isin boora isin taasisa. Sanarra immoo waanuma hunduma isaa jira miti keessatti gad liqimsitanii kaatanii jechuudha. Waan hunda gochuu qabdan jechuudha. Kanattiin achitti waraabne dhufee asitti isin waraabe jechuudha. Na kuniyyuu gahaadha magahuun olitti maaliif jennaan waan nama fayyaadha. Nagaan hiikamuudha. Kasaniin achi wanti ta'e hundi isaatu sana booda fayyaan hoo jiraate guyyaan irraa kun isin darbaa. Guyyaan biraa hin dhufaa. Maaliif qoramtanis mudannoowwan adda addaa isin mudatus akka qoramtan sanitti laftanii mudannoowwan irraa kunis tarii boru deebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo isin ga'aa isin jedha jechuudha. Kanaaf kana hunda isaa isiniif waraabu ture. Maaliif sobee waan ani ta'e isiniin jechuuf yeroo baay'ee jechuudha of sobuun keenya maalirraan akka nama ga'u jechuudha. Of sobna jira miti waan hundumayyuu dhugaan nuti isiniin jedha nuti ijoolleen shamarranii garaan keenya keessa jechuudha baay'uma bal'aadha. Maaliif gaafa biyya keessa jirrus gaafa biyya namaa jirrus akkamitti bultee gaarii bultee nagaadha hin jenne osoo keessa keessanitti aaddanu osoo keessa keessanitti wantoonni adda addaa isinitti dhaga'amu nagaa kooti fayyaa koon jira rakkoon hin jiru jenna jechuudha. Achis ta'e asii gisee baay'een hoggaanuuf madaalii ilaala jechuudha. Nama maazarii kosawuuni bakka jira miti wanti haalli ishee sanarra haalan ishee dadhabsiisuu yookaan haalan ishee sa'aatii kanaan cinquu sanarra ofii koo waanan bakka ofitti murteessee jechuudha. Kanan ishee sobee ofii koo hojjedheera xumureeraanii waan akkasii dhiisi jedhee kanan ishee sobee jechuudha. Kanaaf waan akkasii isinitti haa baratu. Maaliif anamma waan akkanaa kana gochuutti gaabbee isinitti fakkaatina irraa baradhaa kananii kanan isiniif waraabe jechuudha. Maaliif akka ebaluu osoo hin taane keessa kan koo namni argu hin jiru jechuudha. Kanaaf immootu chaalenjiin akkanaa kun tarii guyyaa tokko isin mudachuu danda'a waan jedheef jechuudha. Maaliif tarii amma siistariin dhuftee waan jiru dhugaa jiru na duuba deemtee bilbiltee maazariitti immoo isheen oolu maazariin immoo nutti gadditi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana fakkaata obboleewwan kiyyaa innaa osoo isiniif danda'ame wanti bittan gabaa deemtanii waan bakka lafa fagoo deemtanii seeraan bittan malee wanta asitti kiiloodhaan bittan waan tokko wanti faayidaa qabu hin jiru jechuudha. Garbuu fattagamaan kun kiiloo tokkichi jechuudha birrii 145. Agartanii inni nama isinitti agarsiisa jechuudha. Inni kun jechuudha birrii 145 kiiloo tokkitti jechuudha. Baay'uma jechuudha baalfi beeku. Kunis laa osoo lafatti duurfamee fireeshisaa bitamee ofii hojjetamu ture jechuudha. Ani nama qophaa'e jechuudha. Kun fattagamaadha. Mootummaan isaa ammafamaadha. Kuma waan namni isinitti agarsiise kana keessatti jechuudha. Silaa kun fireeshisaa bitamee ofii hojjetamu osoo taatanii biyaasii garaagarummaa hin qaban irraa fageenya jechuudha. Innaa sanas ta'e kana sa'aatii kanatti dhugaan isiniin jedha. Yeroo guyyaa wal jala ga'uuf na cinqee lakkaa namni biraas waa jedha laata waan ta'etu jira. Immoo waan jedhu bakka immoo irra caalaa kana maazarii waan na cinqeeffan dhaqe malee hin naqu ture. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif achi booda oggeen fayyaa ta'uu koo beeketti waan tokko yoo rakkoo hin qabu. Maaliif namni koo jechuudha kan ana dhiisati mangadarra kan jiru jechuudha. Waan barbaade jechuudha. Biddeena firfaariyyuu fudhatee nyaatee kaamii yeroo kana isiniin jedhu tarii wanti namni isinitti haasa'u kuni maaf akkas jettee maaf waan akkasii alatti dhugaan isiniin jedha miidiyaa fayyadamtanii jireenya keessan guutuu erga miidiyaa irra baasanii asitti nam tokkoof barumsa qoodanii darbuu qabdan. Maaliif namni chaalenjii akkamii dabarse kaleessi isaa maal ture har'a maal ture waan jedhu boruu kootti ejjennoo guddaa waan hin qabuuf chaalenjiin koo har'aa kuni wanti miidiyaa irratti barreeffame immoo hin qabu kana beektanii waan ta'eef namoota hedduu barumsa ta'a. Namoota akka koo tabdii kutataniif kutannoo jajjabina ta'a waan jedhu yaadeen malee dhugaan isiniin jedha ijoolleen keessan sobe sana har'a deebi'anii baay'ee na taazzabu baay'ee natti muufatu nan beeka. Homaa gochuu hin dandeenye sababa isaa isiniif jedhaa nattis muufattan na taazzabanii jechuudha. Maaliif maal qopheeffattee maaltu jira hawwii maal si gargaaru warra naan jedhanii wanta hundumaa waan tokko rakkoon hin jiru jechaan waan hin ta'eef jechuudha. Inna ani namoota hedduuf akka barumsa ta'uufan isiniif qooda isiniin jechuu barbaada. Jabaadha shamarran yeroo kam keessattuu chaalenjiin itti baay'ata. Hin beeku dhugaan isiniin jedha. Micayyoo dheengadda dhuftee na bira turteetu maallaan jettee beektu dhugaa dubbachuu fi ani jireenya koo keessatti nama haga kee chaalenjii dabarsee namni qoramne jenneetuni waaqayyoo nuyyuu sirritti komanna namni akkamitti chaalenjii amma kana ga'u dabarsee dhufee har'as dhaabbatana jette kaleessa koo duuba qabee gaafa eenyummaa koo bartuu baay'ima tokko dinqisiifattee arrabbi bichaan ammallee jabina kana caalu siifaa kennaan jettee na biraa galtee jechuudha mucayyoo suni. Kanaaf nama jabaa tokko ta'uu qabna hin qoramna. Nu waaqayyoo nama jaalatu qora jechuudha. Sa'aatii kam keessatti iyyuu argachuunis dhabuunis isinitti gaafii hin ta'ina.
akkuma dhabamuun jiru argachuunis akka jiru baraaboru. Maaliif har'a argattaniis immoo wanta kamiin akka isinitti dhufee tooniyyuu mudannoon akkamiitu akka isin gufachiisu hin beektan waan ta'eef jechuudha. Keessa reedii godha yeroo kamittuu jechuudha. Egaa kana fakkaata. Warreen keessaan akkasiin jedhe natti muufatina dhiifama isiniin jechaati. Ani akkasinirraa barattaniif akka ijoolleen shamarranii jabina guddaa baqa tarkaanfii guddaa fuuldura keessanitti abdii akkan kutanneef akkasiin ejjennoo guddaa godhattaniif seenaa kan koo jalqabaa qabee haga har'aatitti hamma waan nama keessa jirullee baasee isinitti haasa'uun koo akkasiin jajjabina godhattaniif mananii kana fakkaataan isiniin jedha nagaan naaf tura. Turtii gaarii. Dhumarratti immoo yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen viidiyoo yuutuubiin kan kee maallaqa gahaa siif hin kaffalu. Yuutuubiin dhugaan isin jira. Maallaqni isiniif kaffalu yoo sirriitti hojjettanii yoo sirriitti viidiyoon keessan ilaalame yoo sirriitti jiran baay'uma jechuudha. Maaliif namoonni gurguddatan jechuudha viidiyoo isaanii yuutuubiin isaanii gurguddatanii waliin hin eegu jechuudha. Amma garuu ani waan ji'a 3 ji'a 4 fa'aa waliin eegeet $70 gaafa guuteedha kan inni naa dabarsu jechuudha. Maaliif ganaa monii miti ganaa monii ta'an jiru garuu tureera ganni monetization guutee jechuudha. Garuu $70 guutu malee aan dabarsu. Jaalattanis jibbitan isaa guutuudhaaf immoo ani biyaansi isinitti agarsiisa yeroo biyya biraa jechuudha gadi fageenyaan waan kana sirriitti akka hubattan jechuudha. Baay'inaan jechuudha ji'a 3 ji'a 4tti kan $70 san guutuu danda'u jechuudha. Maaliif badaa irratti hojjetaa jiru nagartanii baay'inaan jechuudha. Haa ta'u malee immoo tamasgeen waaqaaf galannaa ta'u waan hunda keessatti iyyuu innis boru irratti jabaadhee toonii boruu kootti fufeennaan kana caalaa irratti hojjechuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaataa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa nagaan naaf tura. Yaada keessan baay'een isin irraa eegaa. Akkasiin jajjabinas immoo anaafis jajjabina taatanii ofii keessaniifis immoo namni abdii kutattan tokko jajjabina guddaa akkasiin horattan shakkii tokko malee isiniin jedha jabaadha. Shamarran eessumatti iyyuu jechuudha sibiila jechuun hin danda'ama nagaan naaf tura.